Naduka karena apa? Imimman kana tuqoru duje. Apa? Eba Yesus jadi itu dia bi egara samate. Apa? Yalte wambo amna gatte se boichan. Har agal nama kana laftia bare uye. Eju kana de laftia bare uye. Dargagge so umuri male dullo be laftia bare uye. Dargagge so umuri chala male ore umuri laftia bare uye. Har agal laftia bare uye. Oh. Namota ba agal ba ayo burasani tanaso anage kagira. Burasani tanaso anage kagira. Burasani tanaso anage kagira. Ora baba ore alatan apan awrte sor chmatar ka megal ka fadda begetha be Jesus Christos dinki agar tenen pegne misechi agar tenen pegne kisine tibrila ko tenen pegne har agar gala abe fanera har agar gala abe fanera har agar gala abe fanera arti se tenen pegne pila se tenen pegne managal tenen pegne pila gal tenen pegne sabara gal tenen pegne firdi mana tenen pegne ora mare Chana makialo baba fayina agar talim pene amana namonni fayu amma fayina agar talim pene ol kana pat al bintiyo naga agar talim pene bo onna agar talim pene tirenya agar talim pene fayya agar talim pene har kamir kal kasa nama amane dofera naga torba iya na dofera ina mala toko sanata agenna kasigala goge har aqabe harara le shekaira nagar gara getter ka abannan orati de ekan suwarane hello hakwa ayo hada kabulu fera wala ko kimirga hello hoche enama ta ajennan kisara kan sudure har kadwa kan sambise akefado har ebwa ayo tidamulu fera har ebwa ayo tidamulu fera har ebwa ayo tidamulu fera ora baba har kamir gola ko akaku torban la kaina jadawa ayo har humna amajaji warana irena humna amarsa warana irena akaku torban la kaina jadawa ayo inna gudara tagalgalana warana irena ne iyatina rawarana irena jabalaida malo hakka argite da gese kalim pene oto stesu bilbila karati ni se jara pomera amani amantu wa nduma tara apomera kisike ta pomera ugawa ayowa ajrata kisina make turaka galwa impayata enu kana mana yati amena armalo hatta galgala wa impayata hatta galgala wa impayata hatta galgala wa impayata hatta galgala wa impayata ora baya ya ko tene sefa askamer ka kena ilal gara ko ilal nama amane farra galgala abe huna bakti wa arati panera naka torba iya male naga ifamera ila raja amani wati kala kai toko lama sadi afur amani shan ila amani fuda chagira cha isanuma be Jesus mgadi famera والفني كامل لتو فوني إن كباشرو هم بكم حاورانا مو هنا نرتبني مكا يسوس نامين إياك لتفتا بإياتي هاليلويا إلى مالا ورما يكالا بابا سوكو مما شاكيا أبانتر أغلغلا إس أكاكلي هبابلي كلا كاي abara isgo ke kisi bakature atimon agagal abata isgo shija Jesus elo ti yite men kanga tumala isa magala mo ke sarajin tina pasteri ebelu isgo le kisi se amma mo bino la ka pede sin isgo gara kana botte nama amane peke tale Jesus har kibir ka ola ko nama amane akana wara batutte har
Way. Harkallaan ol kalaachifna. Dargaggeessa akkasii gida iyyatti ameen haal maaloo. Harkallaan ol kalaachifnaa jira. Ne iyyaan harkallaan dura maaloo. Sagalee guddaan way jedha maaloo. Hallelujah. Inni kan keenya dhufnee toonta ila tonu ginu machees. Nurraan galu abbee iyyaamee jira. Hello. Ati bu'aa mana kana seente dhugaa waaqayyooti nama wayyaa adii uffate mana keessa nu argaa jira. Ora baba shakalo mama yala baba bas. Nama tokkoof immoo biyya bakkee deema waaqayyo gargar solataadha. Ani beeka tokkooftaan fiiguu abbi argee beeka. Masakii aloora bacheene beekee daba. Harka mirga walaa kaba Yesuus nama amane fadha galgala ani nama qabu gekkaa jirta fira qabu gekkaa jirta transportii qabu gekkaa jirta garuu Yesuus dhaqee galeera. Dhaqee Yesuus galeera. Nafta koolu taali ameen arma. Chala makia. Yesuus ጌታ ነው። አትንደ ከመን በላች ጋር ገታይር ኢየሱስ ከረ አትወልዳ ኮታይ አኒ ቆይ ዶሪ ምቻ ጋሌራ ኦያ ያ ኤሳነ ገቀበ ገታይር ተነስ ኢየሱስ ከረ ባዴ ሲዳጅ ባዴ ሲዳጅራ ኖራ ኮሬፋኒያማ ኢየሱስዬ Lalu baba shakati. Amma adara ke bakkene sanan gollom te afura kana kesa kali malo. Atta galgala enyu tino jinan dema. Enyu wachina chinga ka gittami. Ate ama usinga fa to kana Yesus hojje e umure bishe sengere. Lama de gitu bande fida isagara. Baba yekema. O kara enyu na bilbilama. Kara enyu biya kana kesa ba. Kara enyu na jigara kana de kana Yesus kara koti. Yesus akere kara koti chakap. Ergana no torba tabbe frodo arkati. Kara kora wata ma inna tilate wa ayos. Kara kota aisha gira. Opoleti kara kota ayos. Opolesa kara wow nama amane faragana Yesus. Transporti saga falamera. Pajani saga falamera. Per Yesus ga falamera. Me iyatina ga falamera. Lama roba ya gatine minda loba selebe gati ala moraba akananga na pango warra kapuna fura debe otomate yu karaktina misuna ngara wala funya mere wa ayot karapinga tu halidu kana oyo pare jamaatu yo mama pare ta oyo saketi gora tambane garwaga Sekatia nama roba chene me kantora la baba amana mana kan roba ai macafa ga bagaro kan lamu ta farwa kan timo sagale raja la kasata gagela har kami kala kasaka nan tan bay Yesus al takkabi ile kan pene magala bogesa al takkabi ile kan pene dalla bi ile kan pene raji bi ile pene la gagirtat raji bi ile pene pastori bi ile pene pasata bi ile pene dalla bi ile pene mana che la firia che la musera Injal kabe bostan injal kabe setala dina ko injal kabe dukana e duga fuldurisa la fali tuna be kabisa
Jesus. Hello. Nama saudara itu pernah ini mantan ama? Mantan dia sampai bawa cakap lagi dalam kas. Asal mana kau? Kena. Thara kali seengga dari yang ki. Ayo sojabat barinder ba. Kau hindar ba sinjek tas yang kebe satu le. Amma mu hingga kebe satu target. Apa ye? Wah. Torra Maya, Tia Valosa. Ini harga sahabat yang gagal juga. Ini rugas harga kita. Harga kita. Namni phone ini kan kasih tahu dan kita kasih nama tanpa Yesus. Har agal galak ada gula kesan kesati, mana kesan kesati, para kesan kesati. Umuri mana gift sini ada Yesus. Umuri mana gift sini ada Yesus. Umuri mana Yesus sini ada kita. Hoi ayah ni nama harga tu siapa harga tu Yesus. Hingga Yesus. Warri kanin le bilal ya bisani fi kayu nan jira wa ayot otuma san sambatanin rakaka jira nan jira wa ayo ane mo karora fi ko ba etir fetanini saganta o fi ko na la faka sa wa ayot erjan ta mama tin bada kan ko te igati amen ana mala bayes namasen bukken abati sahumna si chale wa ayo chale ra ana mala kuma sa galgala kana rittimas umna kale wa ka chale wa ayo mal teera Waaqayyo maal godheera? Waaqayyo maal ta'eera irratti? Haleluuyaa. Yaa warra hin caalamne nuu game gaa warra gattanii warra laata warra gattanii ittiin kufa warra gattanii dhaggeeffata Waaqayyo kenne otoo ittiin kufinan sitti kufisaa isaa gara. Yesuus. Otoo ittiin jilbeeffatiifiin hinaan jedhime sii jilbeeffataa dha Waaqayyo. Akkana Waaqayyo otoo ittiin booji'amiina sii booji'aa isaa jiraatu. Otoo ittiin jilbeeffatiifiin. Etot is go go start kontorin. Etot kamna go tangadi. Garaga sharan ke fada ayra wa ayat. Kana mane hor be Yesus wa ka shira. Mobile ke sara shattura ga fadal takari fadati mobile ra baca kullu kan bat takari bi fanne sagale kan abbanne kan to gargarin kutini. Anamma yu go sta kotun debe na timaira. Namota hidan nisani hi kame kana bodde galmanga warra garka gidan nan jara wa qayyo. Warra umuri ma dillo man tigira jireenya umuri ma kan dillom seede akka eda ragalgala akka choobira tan sani haala sila fakasene wow amen waado ko sittinaso nama baaye fi guyada choobira tokko moto sammu sammu qabate yaada te sini aboma te oto sammu qabe yaada sini aboma te erga namichi guyya shanja deeme bode gadisa choobira gadisa choobira erga namni tokko waggaa tokko iyyuu haa ta'u jasadi afurii iyyuu haa ta'u erga baay'ee deemee booddee gaafa isin gadhiiftanii sa'aatii 12 ga'ama yoo ta'e sa'aatii 12 ga'ama yoo ta'e sa'aatii 11 erga namni tokko deemee joobira tokko immoo gadhiisaa kan namni sa'aatii 11 deemee joobira isaa deemee gaafa itti daqiiqaa 40 deema akka kanaatti na duukaa ta'a maalola akka kanaatti tajaajiltoota ta'u hoggantoota dhuunfaa ta'u siin gallata innaa la akkatti warra dursan jedhan kan fakkaatan kan dursan dhagalgalan alatu naagee waan ayat fa Yesus ol kasar kan mirga maalola joobira fakkaatanii warri kan fiigaa sitti fakkaatan isaan joobira namummaa isaanii fiigaa jiru har dhagalgala garuu naan jedha ayyo akka joobira tasaanota baay'een kaasaa dha waan ayat raagota baay'ee kaasaa dha waan ayat lallabtoota baay'ee kaasaa daldaltoota baay'ee kaasaa dha eenyu kan amane hoo harka kee gashee dha Yesus harka kee gashee dha Yesus akka zeda isana caale waaqayyo caale raayidha maaloo maal jetta inagaa Tagaafa qulqulluu keessaa mootota saduraa boqonnaa 21 lakkoofsa tokko akkas jedha saduraa mootota 21 lakkoofsa tokko akkas jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiin namoota Israa'elichi mandaraa Israa'el keessaa mana mootummaa Ahaab mootii Samaariyaatti dhiyoo iddoo dhaaba wayinii tokko qaba ture gaaf tokko Ahaab mootichi Naabotiin iddoo dhaaba wayinii keetii mana kootti dhiyoo waan ta'eef biqiltuu garaagaraa akka irra guddifadhuuf anaaf kennii qooda isaa immoo iddoo dhaaba wayinii sarara caalu yookiin sorii fudhachuun yoos sitti tole immoo wanta inni si baasu siif nan kennaa jedhe lakkoofsa 3 Naabotiin garuu deebisee dhaala abbaa kootii siif kennuu Waaqayyo anaa oolchu jedhee lakkoofsa 4 Ahaab sababii Naabot Israa'elichi dhaala abbaa keetii siif hin kennu ittiin jedheef aaree dheekkamaa gara mana isaatti deebi'e galees
gara keenya itti garagalee siree isaa irra hin ciise midhaanis hin lagate. Lakkoofsa 5 yommus Elzaabeel haati manaa isaa gara isaatti ol galtee maaltu si aarsinaan midhaan lagattee jettee isa gaafatte. Mootichi immoo ani Naabot Yizri'eelichaan iddoo dhaaba waynii keetii anatti gurguri yookiis geeddaraa yoo barbaadde immoo iddoo dhaaba waynii siif nan kennaa jennaan inni immoo ani iddoo dhaaba waynii kootii siif hin kennu waan naan jedheefan aaree jedhe. Lakkoofsa 7 Elzaabeel haati manaa isaa immoo deebiftee mootii Israa'el taate tarkaanfii ati fudhattu kana iddoo dhaaba waynii Naabot Yizri'eelichaa akkati fudhattu nan godha ka'i midhaan nyaadhu hin gaddiinis jetteen. Kana booddee ishi jedhee kana booddee isheen maqaa Ahaabiin caaffata caaftee mallattoo isaatiin mallatteessitee gara jaarsoliif gurguddoota Naabotitti wajji mandaraa Israa'el keessa jiraatanitti ergite. Lakkoofsa darbaatti lakkoofsa 10 irratti lakkoofsa 10 irratti namoota wayii irraa hin bunne utuu inni Waaqayyoo fi mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhaa. Sobaan dhugaa irratti ba'aa nama qopheessaatii fuulla isaa teessisaatii isa irratti dhugaa baasisaa. Kana booddees mandaratti keessaa gad baasaatii dhagaadhaan aatii isa ajjeesaa kan jedhu ture. Caafaticha akkas jedha. Lakkoofsa 15 Naabotee dhagaadhaan dhaamee ajjeefamuu isaa akkuma dhageessetti isheen Ahaab mootichaan Naaboteen hin jiru du'eeraatii iddoo dhaaba waynii isaa inni horiidhaan sitti gurguruu dide amma ka'ii fudhadhu jette. Naabot Yizri'eelichi akka du'e Ahaab mootichi yommuu dhaga'e iddoo dhaaba waynii isaa fudhachuudhaaf ka'ee gadi hin bu'e. Nama sin bukkeen qabaate akkasidha. Sasi caalee Waaqayyo caaleedha. Ayidhaan baalon. Yaa baay'ee dheerachuu danda'a. Amma gaa sinii gala. Maaliif otoo hin dubbisiin histirii isaa Yoonaaseen isiniin galu. Kutaa kana gaafa agartan kutaa kun addumatti iyyuu waa'ee namoota lama sadaffaa irratti immoo qaama isaa kan taate kan inni haasa'udha. Kutaan kun garuu nama lama gidduutti lola guddaa jira. Tokko eenyu gaafa jettan Naabotee nama jedhamu nama biyya Israa'el keessa jiraatu. Yizri'icha nama jedhamee beekame maqaa kanaan kan kennamee fi nama maqaan isaa Naabotee jedhamutu jira ture. Haa ta'uyyuu malee garuu biyya Israa'el kana kan seeratu nama jabaaf humna guddaa kan qabu nama maqaan isaa Ahaab jedhamu ture. Ahaab kun mootii jabaadha. Raagota qaba. Akkuma kana mana isaa keessatti immoo bulchiisaan kan beekamu. Mootiin kun ofumaa mootii ta'e malee aangoo guddaa kan qabetti gargaaramu eenyu gaafa jettan haadha warraasaati. Haati warraasaa kun maqaan ishee eenyu gaafa jettan akkuma nama dubbise Elzaabeel jedhamti. Elzaabeel jechuun immoo bara sana Israa'el keessatti bara mootii Ahaab jalqabee waggoota baay'ee mootonni baay'een gaafa turan iyyuu bara Ahaabicha keessatti lola guddaadhaan beekamti. Dubartii gara gabeetti dubartii namoota Waaqayyoof hin ille dubartii raagotaaf hin illedha. Dubartiin kun dubartii akkamii gaafa jettan dubartii baay'ee jabduu taate dubartii waan sobarratti walii galtu waaqa tolfamaa kan waaqeffachiifattu ofii isheetii raagota kan qabdu beekamtuu kan taate namni kamiyyuu al takkaa raawwatee haadha mana Ahaab kanaadhaaf al takkaa maqaa asii gadee waame hin beeku. Hundumtuu maa jedha gaafa jettan abeet maal jette giiftii koo maal hojjennu giiftii godhee hundumtuu sagadaaf. Haa ta'uyyuu malee garuu nama baay'ee jilbeeffachiifteetti nama baay'ee rakkalaachiifteetti. Guyyaa tokko garuu akkas jedhamu tokko eenyu gaafa jettan Naabotee namni jedhamu kun nama baay'ee jilbeeffachiiste namni nama baay'eedhaan isgoo eeggisiifte carraa isa qaqqabnaan Naabotee wajji walitti ba'an. Naabotee wajji walitti ba'an gaafa jettan dubartiin kun baay'ee samtuudha baay'ee aangoo mana isheerra kan ka'e dhaadannoo guddaa dhaadatti. Haa ta'uyyuu malee garuu Naaboteen waa tokko qaba. Maal qaba gaafa jettan akka aadaa Israa'elitti immoo iddoon dhaaba waynii baay'ee beekamaadha. Har'a baadiyyaa keenyatti gaafa agartan waan akka boqqolloo xaafii nuugii wantoota garaagaraa namoonni gargaaraman shumburaa wantoota garaagaraadhaan biyya sana keessatti immoo beekamaan gatii guddaa qabu. Har'a biyya Itoophiyaa keessa buna akka ta'e bara sana keessatti immoo maal gaafa jettan bakki dhaaba waynii gatii guddaa qaba. Kun seenaadha kan jedhu. Haa ta'uyyuu malee garuu namichi kun qabeenyaadha kan Waaqayyo kenneefidha. Dhaala abbaa isa foonirraa argateedha. Waaqayyoon immoo beeka na dhugataa. Haa ta'uyyuu malee garuu guyyaa tokko qabeenyaa kennameefirraa waan dhaala ta'ee kennameefirraa waan ittiin jiraadhu jedhamirraa ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf namni tokko banbanee ka'e. Maal jedhee gaafa jettan mana Ahaabitti dhiyoo waan ta'eefidha. Mana Ahaabitti dhiyoo waan ta'eef Ahaab akkas jedheen Naabotee dheennaan iddoo dhaaba waynii keetti mana kootti dhiyoo waan ta'eedhaaf naa geeddarii yoo kadhachi moorii isaa sii kennaa. Naaboteen immoo akkas deebi'ee hi'in koo kan kootu waan ta'eedhaaf kan kootti beektamaan hin jiraanneef anis immoo kan keetti beeka waan hin jiraanneef kanaaf
kennuudha maalo siyyu jedha ani fayyaa koon kennuudha maalo ani nagaa koon kennuudha maalo harka keeraasi ani carraa koon kennuudha maalo waaw amma sagalee kana garatti fu qaban maal jette gaafa gatten dubartiin kun immoo akkasetteen kana booddee gaafa ni gaaffii gaafa tunaawwatan akkasani arraawwadheefi wanta naa kenname waan ittiin jiraadhu naan jedhame siif kennuun narran jiraatu maaliif gaafa gatten maasiin kee maasaa koon ta'u ooyiriin koo horii koon ta'u akkuma kana wayiniin kan kee kan koon ta'u waan jedha anin geeddarus isin kennuun gurgurus jedheen kana booddee mootiin kun mootii jabaadha isa qofaa moo miti haadha manaasaaf immoo raachonni 450 iyyuu iskoo jechaa oolu kan sagaduufi qabdi eenyu akka ta'e beeku malee kan dhaloonni iskoo jedheefi si bukkeetti galu si iskoo jedhamee gariibaa seeka raagota baay'ee abbe jilbeeffadhaa yoo jedhan hin jilbeeffatu taa'ee yoo jette hin taa'u ka'aa yoo jedhan hin kaa'u gaaftoo ta'iidoo yoo akkasani jayni jabaa ta'u akkasani lakkeen namni baay'een jilbeeffateera namni baay'een si du'eera ani garuu hin hiiko jannoon akkasii ta'u abbee anee jira eloo hamboo keessa abbaan ta'e kaa baranaate abbaa barbaade dhimma kee jilbeeffachiifta abbaa barbaade dhimma kee rakkalaachiifta ani garuu siin dhaga'uu jedhanii harka keeraa si hin dhaga'uudha maaloo jedhaa jedhaa hin dhaga'uudha maaloo innaan kana booddee maal ta'e gaafa qabdan aarii guddaan guutan dee akkam kanaafuu maal godhure siinne hin gurgurus kana booddee hin galeera gaafa galu keenyaatti galagalee jechuun girgiddaatti galagalee ciisee hin nyaatu hin dhugu maal gaafa jettan warra kaaniin jilbeeffachiifteetti waan ta'eef ani jilbeeffadhu maal gootare sin jilbeeffachiisa hiyyummaan maatii kee gilbachiise darada garuu sin iskoo yaafe eenyu kan dhaga'e eenyu kan ga'ulaa komaaloo kisaaraan namoota baay'ee jilbeeffachiise tookinetti nama baay'ee jilbeeffachiise si harkatti garuu jilbeeffata iyyamee gadi maaloo iyyati halleluuyaa jedha maaloo iyyati halleluuyaa jedha maaloo akkan taareenna waan barbaadetti amalee akka barbaadetti amalee hin kennuudha way hello atin duutu dhugaa waaqayyooti naawwatan illee du'e waaqayyo dhaabiti si lola iyyamee gadi maaloo namatti bukkeetti isa si caale waaqayyo caaleedha jedhani maaloo isa si caaleedhaani maaloo waaqayyo caaleedha jedha hin dhagaama waan namaa isaa gidu meeraa isaa keessa horti illee dhagaama kana booddee kana dukkata seenaa kan sinii asoo booddee san deebi'a gara keessanitti kana booddee falmiin gabaan kun gaafa ga'u akka bireennan akkasuma akkasii eeyya inaalamu innaan dubartiin kun gaana qabaa jilbeeffachiif eloo eenyu akka ta'e beeku malee dhugaa waaqa jiraata gootonni akkasiin ta'u warri kan hin tarkalaatanii tokko beektu ofumaa maqaatti owwaama sababii malee dhaggeeffadhaa inni warra kan harkalaachise magaalaa Maamboo keessa Shawaalixaa keessa nama asiru kana farda galgala abi harkalaatanaa jedhe waaqayyo jawwee magaalaa Amboo harkalaachise olaa koorti mirgaa maaloo budaanaa baay'ee harkalaachise guutunnaa baay'ee harkalaachise siif harkalaata iyyamee gadi maaloo Raafayyaa gaalaa booroo shema harka kee kaasee harkanaa laafa jedha maaloo malee jedhame harkallaa jedha maaloo ilaa penni kan amanaa gidan kan immoo deebiraa kan galka sakasada ana harkallaa jedha maaloo ana tuudhame harkalaachisa jedha hin jilbeeffadhu jedha maaloo naa jilbeeffata jedha eenyu gammadee gafee eenyu jedha maaloo akkamireennan akkasuma warri irraan bunne har'a galgal alatti naa jedha warra irraan bunne abbe Bogoto mama sakya lera bajana makya lora bodia dirre warra kan irratti mo'aman irratti mo'attee galtaaf dirre warri kan irratti adeet gooftaa koo jedhan siif immoo giree watorra gargala hoodha murtuttee godhe sii kennee dha Yesus kan jennaan bakka itteena mo'amteen beetu dubartiin kun al takka behimmeedhaan karana garoo kan taa beektu inni warra kaanin boosise ameen inni martuma guutee taa'e gabaree gadi garagasheetu waaqayyo irra si kaa'ee teessa golfitaaf dhanee gadaba beeka jabaadhu lubbuu koo nufinan eega galma koo beeka galma koo beeka galma koo beeka galma koo beeka galma koo beeka
kobeka ani froman kabu biya lafa duka ani